waa'ee guyyaa Waaqayyo dhala namaa caalaa beeka. Guyyoonni kun guyyoota gadeedha jedhe dubbii Waaqayyotu. Sagalee kana Waaqayyotu karaa Phaawulosii dhala namaatiif erga yookiis immoo dhaama. Guyyoonni kun akka hawaasummaatti yoo ilaalle, akka dinagdeetti yoo ilaalle, akka amantiitti yookiis akka jireenya hafuuraatti yoo ilaalle, akkasumas immoo akka siyaasaatti yoo ilaalle, yeroo kamirrayyuu kan caalu yeroo gadheedha. Haa ta'u malee bara gadhee keessas Waaqayyo jira. Yeroo gadhee keessas Waaqayyo jira. Warra ooluun isaanirra jiru oolchuudhaaf ammayyuu Waaqayyo dhaabbatee jira. Jireenya hawaasummaa keenyaa yoo ilaalle namni baratti wal dirmachuu dadhabe, baratti firri fira isaa boo'ee awwaallachuu dadhabe, baratti haati ilma isheef doogayii dhaqu, baratti ilmi yookiis intalli haadhaaf yookiis abbaaf doogayii dhaquu dadhabanidha. Baratti boo'anii lammii ofii geggeessuu dadhabanidha. Akka dinagdeetti yoo ilaalle namni jireenya kaleessa keessatti wixxifachaa ture damdamachuu dadhabee amma walii isaa baqatutti waan dhuguuf waan nyaatu amma wal dhossutti baratti ga'e. Baratti akaayii ija sadiin hiranii waliif ga'an wal danda'an sun irraanfatame barri ulfaatee dinagdeenis miidhamee gabaanis ol ka'ee baratti namni warra manaa jechuu namaa yaadda'eedha. Baratti jedhan barri kun bara akkasiiti. Ka jireenya hafuuraatti immoo yoo ilaalle baratti namoonni jireenya hafuuraa isaanii dheebuu baafachuudhaaf akka horii roora'anidha. Bara itti kennaa waaqaa lafaa kennaan duuneef hin dulloomne, kennaan sabneef hin dimimmifne isa kenne Waaqayyoon dhiisanii kennaa Waaqayyoo adamsuudhaaf baratti namni jireenya hafuuraa isaatti roora'udha. Baratti siyaasi maqaa wangeelaa godhate, baratti daldalli maqaa wangeelaa godhate, baratti hawaasummaan maqaa daldalaa godhate, baratti hanni sobni machiin maqaa wangeelaa godhatedha. Baratti bara maqaa wangeelaatiin wanti baay'een adeemuudha barri kun. Kanaaf akka jireenya hafuuraatti yoo hamaadha. Ka siyaasaattis yoo ilaalle keessumaa dhiya Oromiyaa keessatti baratti amantoota iddoo aarsaatti dhabnedha. Wallaggaa lixaa kana keessatti iddoo aarsaa irratti baratti amantoonni waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus keessaa namoonni murtaa'an iddoo adda addaatti ajjeefamanii sababiin beekamneen qaaman beekamneen ajjeefamanii baratti namoota waldaa keessaa dhabnedha. Baratti amantoota baay'ee dhabne, baratti tajaajiltoota baay'ee dhabne, keessumaa ji'u kun immoo baratti luba waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus dhabnedha. Torban tokko fuularra luba tokko dhabneerra Gurna Wallaggaa kana lixaa kana keessatti. Kanaaf barri kun bara gadheedha. Bara ulfaataadha. Kanaaf Waaqayyo barri gadheen akka dhufu waan beekuuf akkas jedhe. Egaa akkamitti akka deddeebitan haleelaatii ilaalladhaa nuun jedha. Egaa attamitti akka deddeebitan akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessotan ta'initti hin jiraatinaa. Barri nagaadha jennee karaa argina irra deemu, barri nagaadha jennee dubbiinuma dhageenyetti hirmaachuu, barri nagaadha jennee mareedhuma arginetti qooda fudhachuun dubbiin Waaqayyoo nu akeekkachiisa ilaalladhaa jedhan. Baratti ba'anii galuu dadhabanidha barri kun. Boloonni har'a gidduu keenyatti argamuun isaan irra ture gidduu keenyatti kan hin argamne. Guyyaa har'aa tajaajila kan qaban kan hafan bakkeetti kan hafan jiru. Rakkinni barri fidu baay'eedha. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo haleelaatii ilaalladhaa. Maqaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuusii, maqaa Waajjira Sinusii Gimbii Jorgootiin naannolee 25 akkuma kana iddoo lallabaa dabalatee waldaa amantootaa 315 qabnuun nagaa koo isa guddaan isinii dhiyeessaa. Baga gammaddanii baga ayyaana kana nagaadhaan geessanii. Akkuma kana waajjira muummichaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus irraa macaafa qulqulluu keessaa macaafa raajichaa Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasee hamma 16tti kan jiru caqasuudhaan amantoota keenya waldaa keenya hundumaa nu gaafadhaa jedhamee ergaan nu qaqqabee jiru waan jiruuf ergaa karaa geggeessaa waldaa keenyaa karaa pirezidentii waldattiidhaa karaa muummichaa waajjira keenyaadhaa isin qaqqabe kana barri itti mootii nagaan hidda Isseey keessaa dhalatu barri akkasiin dhufa jedhee macaafa qulqulluu keessatti karaa raajicha Isaayyaas
boqonnaa 11 lakkoofsa 1-16 isa caafame sana caqasuudhaanii isaanis nagaa isaanii isiniif arganiiru baga gammaddanii baga waaqayyottiin isin ga'ee bara nagaa bara tasgabbii bara gabii isiniif haa ta'uu jedhanii nagaa isaanii isiniif dhaamaniiru isaaniinis nagaa isaanii fudhadhaa.